Hello, welcome. Akkam jirtan hordoftoota YouTube Gaaddisa Barnootaa fayyaa keessanii jechuun barbaada. Arrammoo qabaddee kan isinii dhufe barattoota qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaaf qophii irra jiraniif intiraansii bara 2017 Ingiliffaa hojjechuudhaaf jechuudha kana eegaluuf deemnu. Nafaana bu'aa na hordofaa jechuun barbaada. Viidiyoo laayik gochuun eegalaa hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Haala gaariidhaan akka waliin hojjennu yeroo gabaabaa keessatti qormaata Ingiliffaa baayoloojii keemistirii ni hojjenna jeeti kan waadaa isinii galu. Kanaaf nafaana bu'aa na hordofaa jechuun barbaada. Eegaluu gara gaaffiitti adeemnu. Okay, partiin gaaffii muraasni jechuudha. Gaaffiileen hanga tokko kaasee hanga gaaffii 18 gaaffii paaraagiraafiidha. Paaraagiraafiin qormaata ammaa yeroo dhiyoo kanatti ba'aa jiranillee paaraagiraafii sasalphoodha. Tooftattiin paaraagiraafii hojjetan viidiyoolee hedduu hojjedheeti kan inni jala jiru. Paaseejii garaagaraa illee hojjedhee viidiyoo garaagaraa kan as jala jiru ta'uu isaati. Kanaaf gaaffiilee tokko haga 18 kan jiran kunilleen maali paaraagiraafii yookaan paaseejii jechuudha. Kanaaf tooftattiin paaseejii hojjetan as jalaa ilaaltanii paaseejii haala salphaa ta'een akka hojjettan irraa hubachuu ni dandeessu jechuun barbaada. Ammarraa kan eegallu paartii kanaan jechuudha. Vaakoobularii kan jirurraa eegallee waliin hojjennaa jechuudha. Gaaffiilee hundaan gaaffii dhibbaati jechuudha. Gaaffiileen akkuma gartan qormaanni bara 2000 fi erga kompiitaraan eegamu eegalee booda gara gaaffii dhibbaati jechuudha kan ba'u. Kanaan dura immoo gaaffii 120 ture jechuudha. Kanaaf hanga gaaffii dhibbaanii hojjenne jechuun barbaada. Nafaana bu'aa na hordofaa. Maal jaa tokkoffaan kompiitiishinidha jechuudha. Hiikaa hima seentensii sirrii ta'e yookaan hima ergaa dabarsuu danda'u akka ijaaruu danda'utti bakka duwwaa barbaachisu kana himoota barbaachisaa ta'e yookaan himoota sirrii ta'aniin guuti kan jedhu jechuudha. Gaaffii 19ffaa irraa yoo eegalle maal jedha gaaffiin 19ffaanii? You should not be so blank to these latecomers. Once punished, she should be allowed to attend the class. Kun maal jechaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko yookaan barataan tokko jechuudha badii wayii tokko hojjetee badii saniin maal ta'e jira jechuudha si'a tokko adabamee jira jechuudha. Garuu badii saniin deebi'ee lammaffaa sababa kanaatiin jechuudha mana barnoota irraa dhorkamuu fi wantoota akkasiisan ta'uu hin qabu waan jedhu kun maali inni sun maal argisiisa jechuudha gara jabeenya humnaa oliiti jechuudha. Kanaaf maal ta'e jechuudha deebiin cruelly ta'a jechuudha. Cruelly ta'a jechuudha deebiin. The answer is B cruelly ta'a jechuudha. Gara gaaffii 20ffaatti deemna. Ethiopia will enjoy period of peace and blank in the next few years. This happens if the country ensure law and give priority to science, technology and innovation. Akkam jechaa jechuudha. Itoophiyaan waggoota muraasa asaanan yookaan muraasa dhufan keessatti biyya nagaa fi bakka duwwaa ni taati jedhameeti abdatamaadha. Fuuchariidha jechuudha. Inni kun ammoo ta'uu kan danda'u yoo biyyoonni maal godhan jechuudha seeraa fi dambiilee isaanii dursa eenyuudhaaf kan kennan ta'uu isaaniiti. Saayinsii, teekinooloojii fi wantoota garaagaraa kalaquu waa uumuu wantoota akkasiitiif yoo dursa kan kennitu taate Itoophiyaan waggoota muraasa dhufan keessatti maal taate jechuudha biyya nagaa fi maal taati badhaatuu akka taatu hawwiin eegamaa jechuudha. A prosperity, B nationality, C protest, D disparity. Kanaaf deebiin isaa maal ta'e jechuudha prosperity yookaan biyya badhaatuu akka taatu abdatamaa kan jiru jechuudha. Gara gaaffii 21ffaatti deemna. Maaliif yeroo gabaabaa keessatti akka hojjennuuf saffisa kanaan kan hin deemaa jiru jechuudha. Gaaffilee ifa isin hin taane koomentii jalaan na gaafachuu dandeessu. Gara gaaffii 21ffaatti yoo dhufne gaaffiin 21ffaan maal jedha? The weather in Addis Ababa is blank these days. You cannot tell whether it is rains in the morning and in the afternoon. Maal jechuudha haalli qilleensa magaalaa Addis Ababa yookaan magaalaa Finfinnee bakka duwwaadha these days. Guyyaa kana bakka duwwaadha. You cannot tell whether it is rain in the morning or in the afternoon. Maal jechuun dandeenyu sababa haala qilleensa kanaatiin ganama yookaan gara waaree booda ni rooba jechuun tilmaamuun ni ulfaata jechuudha. Maaliif addaan baasuun hin danda'amu jechuudha. Ni rooba jechuudhaaf ragaa qabatamaan hin jiru. Hin rooba jechuudhaaf ragaan adda ba'ee jiru hin jiru jechuudha. Kanaaf confusion akkasii keessa jira jechuudha. Kanaaf haalli qilleensa kun maal ta'e jechuudha. A invisible, B immaterial, C unpredictable, D unimaginable. Yookaan unimagine jechuudha diini. Kanaafuu deebiin isaa maal ta'e jechuudha unpredictabilidha. Tilmaamuun ni ulfaata kan jiru jechuudha. Confusion akkasiin nama kannaa jechuudha. Tilmaamuun baay'ee kan namatti ulfaatu ta'uu isaati jechuudha. Maalirraa beekna
gamana dabarree ilaallaa jechuudha. Haalli qilleensa kanaatiin sababa haala qilleensaa yeroo amma magaalaa Finfinnee yookaan Addis Ababaa keessatti mul'ataa jiru kanaatiin waaree dura ni rooba yookaan waaree booda ni rooba jennee adda baasuun hin danda'amu. Kajaa kanarraa confusion keessa jiraachuu beekna jechuudha. Kanaafuu unpredictable is the correct answer ta'a. Gara gaafii 22ffaatti deemna. Gaafii 22ffaan maal jedhaa? Blank by the speech of new leader, all the people of Zol elected him to be member of parliament. A. Offended. B. Demotivated. C. Discouraged. D. Inspired. Maal jaa liideriin haaraawni tokko fakkeenyaaf duula filadhaa isaa yeroo gaggeessu ummataaf waadaa galaa jechuudha. Wantoota akkanaa isiniif hin godha, wantoota akkanaa isiniif hin godha, wantoota akkanaa isiniif hin godha jee wantoota onnee ummataa atiraakti gochuu danda'an, wantoota rakkoo ummataa furuu danda'an, wantoota akkasii haasaa jechuudha. Yookaan onnee ummataa kan maal godhu haasuu kan danda'u yookaan motiveeted gochuu kan danda'u maal godhaa ummataaf dabarsaa jechuudha. Sababa kanaatiif maal ta'e jaa paarlaamaan guutuu maal jedhaa all people yookaan ummatoonni zoonii sanii yookaan naannoo isaa san jiraatan yookaan ummatoonni isaa wajjin jiraatan ummatoonni biyya isaa sun maal godhe isaan akka maaltu godhe elected akka inni ta'u yookaan akka inni filatamu sababa ta'e maaltu ta'e sababa inni maal godheefi inspired godheef jecha onnee nama tokko yookaan jecha onnee namaa kakaasuu danda'u cimsuu danda'u onnechiisuu danda'u gochoota akkasiisan jechoonni inni dubbatu jechoota akkasii waan ta'eef maal ta'e ummatoonni duula filadhaa irratti hirmaatan yookaan ummatoonni filannaadhaaf ba'an jechuudha. Hundi akka isa filatu taasise qajawu jechuudha eekaan isaati. Kanaafuu answeriin inspired ta'a jechuudha. Gara gaafiitti aanutti ceemnaa nafaana bu'aan hordofaa jechuun barbaada. Yaada qabdan komentii jalaan haa gaafii isiniif ifan ta'aniif komentii jalaan na gaafachuu ni dandeessu. Bilisummaa guutuu qabdu jechuudha. Kanaaf nafaana bu'aa. Okay, gara gaafii 23ffaatti yoo dhufne 23ffaan maal jedhaa? On my way home from office there was high traffic blank. It took me 2 hours to get home. Akkam jechaa jira jechuudha. Karaan ofiisii irraa ka'ee gara mana isaatti deemu yookaan mana isaatti irraa gara ofiisii deemu san maal ta'e jechuudha. There is high traffic dha. High traffic ta'ee jira. It took 2 hours to get my home ija mana kiyya ga'uudhaaf sa'aatii 2 natti fudhata. Fakkeenyaaf magaaluma takka keessa yoo fudhatte fakkeenya magaaluma takkitti sana keessatti biiroo inni keessa hojjetuu fi mana isaa ga'uudhaaf sa'aatii 2 guutuutti fudhata jechuudha. Kun maal agarsiisa jechuudha? Daandiin kun challenge ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. A. Congestion. B. Freeways. C. Pathways. D. Speed. Kanaafuu daandiin sun maal ta'e jechuudha? Daandii dhiphaadha jechuudha. Daandii fakkeenyaaf daandii gahaa hin taane irratti konkolaataan yoo baay'ate jechuudha maal ta'e jechuudha? Konkolaataan kun deemuu wal dhoorkeeti akka karaa gabaabaa tokko yookaan fageenya gabaabaa tokko yeroo dheeraan si fudhatu kasi taasisu jechuudha. Wantoota akkasiitii wajjin kan wal qabatu jechuudha. Kanaafuu daandiin san maal ta'e jechuudha? Daandii dhiphoo ta'edha jechuudha. Conjectionidha jechuudha. Kanaaf the correct answeriin conjection kan jedhu ta'a jechuudha. Daandiin isaa baay'ee waan dhiphoo ta'eef maal ta'e jechuudha? Biiroo ka'ee mana isaa ga'uudhaaf sa'aatii 2 guutuutti fudhata jechuudha. Kun maal argisiisa? Daandiin sun baay'ee rakkoo guddaa keessa jiraachuu isaa argisiisa jechuudha. Gara gaafiitti aanutti deemnaa nafaana bu'aa. Viidiyoo like godhaa, hiriyoota keessaniif share godhaa, warreen haarawaa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa jechuun barbaada. Gara gaafii 22ffaatti yoo dhufne in the annual festival they hold the villager in my area always belong to fight against the criminals that disturb the people. A. Mediate. B. Resolve. C. Remember. D. Think. Maal ta'e jechuudha? Yeroo ayyaanni waggaa haarawaa jechuudha. Ayyaana waggaa haarawaa kabajan ummatoonni fakkeenyaaf akkuma beektan akkuma naannoo namoota hundaatti beekamaa ta'e liideroota filatu jechuudha. Bakka bu'oota filatu yookaan warra nagahee eegan jee filataa jechuudha keessaa. Isaan sun maal godhu jechuudha? Nagahee san maal godhu? Wantoota ummata jeequu danda'an, ummata shororkeessuu danda'an maal irraa godha? Irraa qola yookaan irraa eegaa jechuudha. Kanaafuu rakkoolee akkasii san fight against godha jechuudha. Kriminaalii yookaan yakkoota ummata miidhuu danda'an yookaan ummata jeequu danda'an maal godha jechuudha? Irraa ittisa yookaan resolve irraa godha jechuudha. Kanaafuu the correct answer is resolve godha jechuudha. Yakkoota akkasii san irraa fura jechuudha. Itti adeemnu nafaana bu'aa. Okay, ajaja lammaffaa irratti yoo dhufne substitution dha jechuudha. Instruction for question 25 up to 30 each sentence has underlined word and the phrase followed by alternative A to D. Choose the word or phrase that is the best corresponding with the meaning of the underlined word and the phrase. Maal jechuudha?
jechoota gurraacheffamanii jiraniif hiika closely itti dhiyaatu yookaan hiika baay'ee isa wajjin walitti kan siqu filadhu jedha. Akkaataa galumsaati jechuudha. Contextual meaning waan jiru dagachuun qabdu jechuudha. Gaafii 25ffaan akkam jedha. Houses in the cities are not affordable for the great majority of the people in Ethiopia. A, comfortable, B, cheap, C, available, D, suitable. Kanaafuu maal jechuudha? Affordable jechuun akkam jechuudha. Fakkeenyaaf akkaataa contextual meaning isaatiin maal jechuudha kan jedhu. Affordable jechuun fakkeenyaaf direct meaning dha yoo jenne gatii madaalawaa ta'e jechuudha. Garuu nootiin duuba waan jiruuf gatiin kun madaalawaa miti jechuudha jira jechuudha. Manneen magaalaa keessa jiraatan fakkeenyaaf haala jireenya uummataa Itoophiyaa baay'eetiif maal jechuudha? Gatii madaalawaa hin taanedha jechuun maal jechuudha? Manni kun itti maal ta'e itti qaala'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf kireeffattoonni akkuma yeroo ammaa beekamu maajoritiin uummata Itoophiyaa jechuudha. Manni kiraa baay'ee nu baay'atee jira. Kanaafuu gara baadiyyaatti seenee kireeffannaa wantoota kana hundaa jira jechuudha. Kanaafuu manni sun maal ta'uu argisiisa? Expensive ta'uu argisiisa jechuudha. Kanaafuu not affordable jechuun maal jechuudha? Not cheap dha jechuudha. Manni kun maali miti? Rakkasaa miti yookaan haala jireenya uummataa wajjin balance kan wal godhee miti jechuudha. Kanaafuu the correct answer is cheap kan jedhu ta'a. Gara gaafii 26ffaatti deemnaan afaana bu'aa. Gaafii 26ffaatti yoo dhufne he asked her to run round several times before he give her his opinion of her new dress. A, rotate, B, display, C, hold on, D, pause. Maal jechaa jira jechuudha. Ranni raawundii kanaaf hiikaa sirrii ta'e yookaan hiikaa contextual meaning inni as keessa jiruutiin hiikaa isaa akka ta'e kamii jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf jalqaba fakkeenyaaf waa'ee uffata haaraa tokko fakkeenyaaf yoo bitatuudhaaf gara gabayaa deemte uffata san maal goote jechuudha. Dursa maal gooti? Gamaa gamanaan laaltee direction hundaan laalteeti gara gaggalchitee laalteeti uffanni kun akkami? Uffanni kun bareedaa miti wanta jedhu adda baasuudhaaf jechuudha. Dura maal gootee ni gamaggamte jechuudha. Roga hedduudhaan laaltee jechuudha. Kun maal argisiisa jechuudha? Roteetta jechuudha. Jechi tarni raawundi jiru as keessatti kan isaa maali? Roteet jechuudha. Roteet jechuun ofirra garaggaluu jechuu. Fakkeenyaaf direct meaning isaa akkas yoo ta'e garuu immoo contextual meaning isaatiin as keessa maal jechuudha? Kallattii hedduun direction hedduun laaluu jechuudha yookaan xiinxaluu jechuudha. Correct answer is roteetta jechuudha. Gara gaafii 27 deemna. Gaafii 27ffaan maal jedha? Thanks to science and technology, many of our organs are replaceable. Jechi gurraacha kam jechuudha? Replaceable kan jedhu kana hiikkaan isaa maali kan jedhu jechuudha. Akkaataa as keessa jiruutiin A, removable, B, curable, C, exchangeable, D, avoidable. Maal jechuudha? Saayinsii fi teknooloojiidhaaf galatni haa ta'u. Maali? Yeroo har'aan tana qaamonni keenya baay'een bakka bu'uu danda'a. Fakkeenyaaf sombii bakka bu'uu danda'a, kaleen bakka bu'uu danda'a. Akkana jechuudha hiikkaan isaati. Kanaafuu hiikkaan as keessatti hiikkaan galumsaatiin replaceable jechuun kun maal jechuudha kan jiru jechuudha. Kanaaf exchangeable dha jechuudha. Jijjiiramuu danda'aadha. Bakka bu'uu danda'aadha. Curabiliin fakkeenyaaf qaamnummaan yookaan orgaaniin duraan jiru san bakkuma jiru fayyuu jechuudha. Kan dhukkubsatee jiru tokko gara fayyuutti deebi'uu jechuudha. Ammoo exchangeable jechuun qaamni sun keessaa reemuuf ta'e maal ta'u jechuudha? Qaama biraatiin bakka buufamuu jechuudha. Kanaafuu the correct answer for replaceable is what? Exchangeable dha jechuudha. Gara gaafiitti aantu deemna. Afaana bu'aa. Okay, gara gaafii 28tti yoo dhufne the teacher announced that the mathematics examination has been put off for next week. Kan jala sararame yookaan kan gurraachame maal jechuudha? Put off isa yoo jechuudha. Barsiisaan keenya maal godhe jechuudha? Qormaanni maatisiidhaa torbee dhufutti akka maal ta'u godhe? Torbee dhufutti put off godheedha. Put off jechuun tun maal jechuudha? Hayyuu jechuudha kaansaa. A, forgotten, B, postponed, C, prepared, D, cancelled. Qormaata torbee dhufutti maal godhe? Extended godhe. Ni dheereyse jechuudha. Yookaan akka darbu godhe jechuudha. Kanaafuu extended yookaan dheereessuu jechuun sun maal jechuudha? Postpone godhuu jechuudha. Akkuma namuu beeku qormaata postpone goone. Jaan fakkeenyaaf sadarkaa yuunivarsiitii fa'aa keessatti yookaan sadarkaa high school keessatti fa'aa ni jechuun kanaa kun baay'ee beekamaadha. Qormaata postpone goone yookaan yeroo dhufutti dabarsine yookaan yeroo isaa dheereessine kan jedhu jechuudha. Kanaafuu postpone ta'a. Gara gaafiitti aanutti deemna.
Viidiyoo laayik gochuun dagatinaa, hiriyoota keessaniif illee naaf sheer gochuudhaan Oromoo guutuu biraa yookaan namoota afaan Oromoo kan dhagan hunda biraan akka nageessan adaraa jechuun barbaada. Yaada qabdan immoo koomentii jalaan haa gaafii isiniif hin taane ammallee koomentii jalaan na gaafachuu ni dandeessu jechuun barbaada. Gara gaafii 29 laffaatti yoo dhufne, if you go to new place, your behavior in the manner should harmonize with that of people you meet there. Fakkeenyaaf maal jechaa jira jechuudha. Iddoo haaraa tokkotti yookaan riimuuf taatu taate yookaan kan godaantu yoo taate maanerii fi behaviyorii ati qabdu jechuudha. Duraan iddoo duraan turtetti qabdu iddoo haaraa itti jijjiirate sanatti maal ta'uu qaba jechuudha. Madaquu qaba yookaan namoota naannoo san jiraatan wajjin walitti maal ta'uu qaba, harmonize ta'uu qaba yookaan agreementiin akkasiitiin jiraachuu qaba yookaan harmonize ta'uu qabda jechuudha. Gaafii tasgabbiidhaan wajjin jiraachuu qabda jechuudha. Agreementiidhaan waliigaltee kan waliigaltu maaliin jechuudha. Behaviyorii duraan qabdu dhiiftee kan aadaa fi fakkeenyaaf aadaa fi duudhaa uummata bakkatti godaantee yookaan iddoo haaraa sanitti maal ta'uu qabda, addaabti ta'uu dirqama qabda jechuudha. Kun aadaa fi safuu uummata hundaa ta'uu qaba. Harmonize kan jedhu ammas keessatti kan isaa maal kan jedhu jechuudha. A go against, B consider, C contradict, D integrate. Kanaafuu the correct answer is maal ta'uu jechuudha. Integrate ta'uu qabdaadha. Kanaafuu the correct answer is integrate ta'a. Gara gaafii 30ffaatti deemna. Tension between the two countries are rising quickly. We cannot rule out the possibility that war break out. Maal jechuu jira jechuudha. Dhiibbaan biyyoonni lama walirratti gaggeessaa jira yeroo gabaabaa keessatti baay'ee saffisaadhaan kan dabalaa jiru ta'uu isaa argisiisa jechuudha. Kanaaf achirra dhaabbannee we cannot rule out gochuu hin dandeenyu. The possibility maali? War is break out. Maal jechuudha? Rule out gochuu hin dandeessu jechuun fakkeenyaaf ragaa qabatamaa jiruun biyyoonni kun yeroo gabaabaa keessatti maal ta'e jechuudha. Waldhabdeen isaanii yookaan dhiibbaan isaanii walirratti godhan baay'ee ol ka'aa yoo jiraate biyyoonni kun gara waraanatti deemuu jira waan ta'eef gara waraanatti deemuu jira jechuu tana roll out gochuu yookaan keessaa baasuun baay'ee ulfaata jechuudha. Kana jechuun A assume gochuun, B exclude gochuun, C predict gochuun, D imagine gochuun roll out jechuudha. Maal jechuudha? Keessaa exclude gochuun ni ulfaata. Maaliif carraa guddaa qaba jechuudha. Carraa biyyoonni kun lamaan wal waraanuu carraan jiru maali? Baay'ee guddaadha. Kanaafuu carraa jiru kana exclude gochuu yookaan remove gochuun keessaa hambisuun keessaa dhiisuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Kanaafuu the correct answer is maal ta'a jechuudha? Exclude ta'a jechuudha. Nafaana bu'aa gara gaaffii itti aanutti deemna. Viidiyoo laayik gochuun dagatina. Gara qabxii sadaffaa yookaan analoogiitti deemna. Instruction for question 31 up to 32. Two pair of words are given. Look the relationship between the two words in each pair and choose the word which is forms similar relationship with that. Kun maal jechuu jira jechuudha. Hariiroo himoonni lamaa waliin qaban yookaan jechoonni lamaa waliin qaban irratti hundaa'uudhaan gaafii 1ffaa fi 32ffaa armaan gadii guutiyyaa. Gaafii 31ffaa maal jedha? Mouse to the computer as steering wheels to A thermoflax, B refrigerator, C vehicle, D television. Maal jechuudha? Maawuziin beektu jechuudha. Maawuzii isii kompiitaraan maal godhan? Control godhan. To'atan san jechuudha. Isiin kompiitaraan to'atan san maal jechuudha? Akka maalitti gargaarti? It is steering wheel which is used as what? Vehicles jechuudha. Akka vehicles yookaan akka to'attutti gargaarti jechuudha. Isii saniin to'attaa jechuudha. Maawuzii saniin cuftee banta wantoota barbaaddu irra geessuu dandeessa. Kanaaf maawuziin sana akka maalitti gargaarti? Akka veehikilsiitti gargaarti jechuudha. Kanaafuu to'attuudha jechuudha isiin sanii. Kanaaf veehikil tahaa deebiin isaati. Gaafii 32ffaan immoo bodies for sleep, while stoves for blank. A clean, B wash, C cook, D utensil. Maal jechuudha? Kun relationshipiin isaa waliin qaban maali? Faayidaadha jechuudha. Fakkeenyaaf beediin ni beektu. Sireen hirriibaa jechuudha. Hirriibaaf kan fayyadu yoo taate jechuudha. Istoovaa jechuudha ni beektu. Fakkeenyaaf kan elektirikiidhaan dalagu kana maaliif gargaara kan jedhu jechuudha. Maal gochuudhaaf? Kuukiidhaaf gargaara yookaan nyaata bilcheessuu, buna danfisuuf wantoota akkasiitiif gargaara waan ta'eef kuukiidhaaf gargaara jetteeni. Hariiroon isaa waliin qaban immoo hariiroo maaliiti? Meeshaa fi faayidaa isaati jechuudha. Kanaaf kuuk ta'a jechuudha kunis deebiin isaati. Gara sekshinii arfaffaatti yoo daballe sentensis comparison jechuudha.
For question 33 and 34, choose the sentences which is the closest meaning to the head sentences from the four alternative given in the blanket the letter for choice on the separate answer sheet provided. Head word keessa filee jira jechuudha. Fakkeenyaaf paaraagraafiin tokko jiraate paaraagraafii san keessaa headii isa ta'e yookaan isa ijoo ta'e san keessaa fuudhee akka nama yaadaan keessaa fuudhee gaafii tanarra kaa'etee jechuudha. Headiin san fakkeenyaaf akkamiiti jechuudha. Head sentences warri inni jedhuun san all students but one got above average marks in English. Kayyoo kun fakkeenyaaf maali jechuudha. Paaraagraafii gabaabaa tokko keessaa headii jecha sanii fuudhee fidee jechuudha. Kana jechuun hima san keessaa headiin kanaa jechuudha. Headii kana irra dhaabbachuudhaan ergaa headii kanaa yookaan hiika isa kanaa wajjin wal fakkaatu filannoo keessaa barbaaddaa jechuudha. Kanaaf all students but one got above average mark in English kayyoo kanaaf hiikaan sirrii ta'e filannoo armaan gadii kana keessaa kamii kan jiru jechuudha. A only one student failed to get above average marks in English. B only one student got the above average marks in English. C all students did not get above marks in English. D everyone got above average marks in English. Gaafii baay'ee barbaachisaa fi confuse nama gootuudha jechuudha. Bakka tapha laaltaa but one hanga jiru kana keessaa maallan but one hangi jiru kun keessaa qophaadha jechuudha. Kanaafuu all students what got above average dha jechuudha. Akkana jechuun maal jechuudha? Barattoonni baay'ee yookaan almost warri jaaman jechuudha. Barattoonni hundi maal ta'anii walakkaa ol fidanii jiranii jechuudha. Qormaata Ingiliffaatiin fakkeenyaaf dhibbarraa yookaan qoraman taate 50 ol fidan jechuudha. 50 ol fidanii jechuudha. Garuu barataan tokko maal fidee 50 gaffiduu isaati jechuudha. Ergaan inni dabarsu jiru as keessatti all students got akkana jechuudha. Eegansi isaan kun himni kun asii barreeffame jecha barataa tokkicha kanaatitti relate hin ta'u jechuudha. Barataa kamiiti jechuudha? Kan barataa hundaati jechuudha. But one hangi jiru keessaa qophaadha jechuudha. Garuu barataan tokko barataa tokko irraa kan hafe yookaan except of one student jechuudha. Kana jechuun except of one student is all students get above average in English mark dha jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa kami kan jiru jechuudha. Only one student is failed jechuudha. Barataa tokko qofaatu failed maal fidee average dha yookaan walakkaadha gaffidee barataa tokko qofa failed malee barataan baay'een maal ta'e jechuudha. Yookaan barataan hundi above average fidee jira jechuudha. Kanaaf isaan correct answer is A taha. Gara gaafiitti aantutti deemna. Addis Ababa University, which is the oldest university in the country, has changed its admission policy. Akkuma beekamu Universitiin Addis Ababaadha. Universitii jalqabaa Itoophiyaa keessatti hundeeffamteedha. Kan hundeeffamte ta'ee yeroo ammaatti ammoo has changed its admission policy yookaan ammoo haala imaammatatiin dhumata isii maal goote jechuudha. Changed goote ni jijjiirte jechuudha. Kanaaf hima kana wajjin yookaan head sentences kana wajjin hiika tokko kan qabu isa kamii kan jiru jechuudha. A Addis Ababa University admit students based on the new rules and regulation. B Addis Ababa University has grown old with its admission policy. C Addis Ababa University has conducive learning atmosphere. D joining Addis Ababa University has now become easy. Maal taate jechuudha. Asitti hanga kanaan nu beektaa jechuudha. Maal isaa jijjiirte haala imaammatattiin gabarni gootu ni jijjiirte. Kun maal irratti hundaa'eeti? Barataa haaraa dhufurraatti hundaa'e maal goote jechuudha? Jijjiiramaa kan dhufte ta'uu isaati. Kanaafuu Addis Ababa Universities maal goote? Admit student. Barataa haaraa dhufurratti hundaa'uudhaan seera haaraa fi qajeelfamoota haaraa yookaan baasaa dhufte yookaan kan ittiin of jijjiiraa dhufte ta'uu isaati jechuudha. Kanaafuu the correct answer is A taha jechuudha. Gara gaafiitti aanutti deemnaan afaan bu'uu dagatinaa hiriyoota keessaniif share godhaa viidiyoo like gochuudhaan warreen haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaadha. Kan biraa immoo language focus jechuudha. Paartiin bal'aan gaafii kanaa isa kana jechuudha. Language focus jechuun teensii qabaa wantoota akkasii qabaa jechuudha. Wantoota grammar paartii taansan kana jechuudha. Kanaafuu language focusing gaafilee akkasii qabaa. Gaafilee qabiyyee guddaa qabatee kan jiru grammar paartii kana jechuudha. Kanaafuu deebii sirrii ta'e guutuu dandeenya jechuudha. Gaafii 35 irraa yookaan 35 maal jedhaa? At the first the suspect did not release blank during the interview. Later on he saw the voice recorded and refused to continue the interview. Kun maal jechaa jira jechuudha. Jalqaba irratti suspectiin tokko yookaan namni fakkeenyaaf gocha tokko raawwatee jedhamee shakkame tokko maal godhamaa jira jechuudha. Gaafii deebii dhiyaataafii jira. Garuu meeshaa isa kana sagalee isaa kana waraabdu
inni firaan agarree jechuudha meeshaa sagalee isaa kana waraabdu tokko fakkeenyaaf mana san keessa kaa'anii maal godhu gaafii dhiyeessaaf jiran interview godhanii osoma jiru jalqaba irratti inni kana maal hin goone hin hubanne jechuudha. Meeshaan kun na waraabu jira yookaan sagaleen kiyya waraabamu jira wanta jiru hin hubanne. Garuu boodarra maal ta'e jechuudha sagaleen isaa waraabamaa akka jiru argee jechuudha. Erga meeshaan isaa waraabu jiru kana argee maal godhe interview kana diti refuse godhe jechuudha. Gaafii deebii kana deebisuu didee jechuudha yookaan isaa wajjin haasa'uu yookaan dubbachuu didee jechuudha. Kanaafuu bakka duwwaa kana guutuu kan danda'u erga akkanaa jedhamtu kana dabarsuu kan danda'u yoo hima kanarratti filannoo kana keessaa hima kam guunneedha kan jedhu jechuudha. A. He was going recording. B. He was recording. C. He had recorded. D. He was being recorded. Kanaafuu maal ta'e jechuudha meeshaa waraabaa jechuudha. Fakkeenyaaf wanni waraabu san maali maateriyaala biraati jechuudha. Kanaafuu maaliin dubbanna jechuudha paasiif foormiidhaan dubbannaa jechuudha. Paasiif foormiidhaan ammoo fakkeenyaaf akkuma gartan gochi kun gocha yeroo darbeeti yookaan past actionidha. Waraabaa jiraachuun kun maal jechuudha continuous in the past dha. As keessatti fakkeenyaaf meeshaan sun sagalee isaa waraabaa jiraachuun sun maal jechuudha yeroo gaafii isaan gaafatan meeshaan ammoo sagalee waraabaa jiraachuun kun isaa kun maali gocha continuousdha yookaan gocha past continuousiti jechuudha. Garuu past continuous san passive formiidhaan gaafa dubbannu objectividhaatu waraabu jira yookaan meeshaatu waraabu jira waan ta'eef passiveidhaan dubbannaa jechuudha. Continuous san gara passivetti yoo jijjiirru akkam ta'e jechuudha subject plus was or were plus being plus verb dha jechuudha. Kanaafuu he was being recorded is correct answer for this question jechuudha. Gara gaafiitti aantutti deemnaan afaan bu'aa. Unlike the last year, only blank students needed extra help this year. Last year, we helped almost everyone in the class. Fakkeenyaaf akkuma beekamu yeroo ammaa kompiitaraan jechuudha qormaanni kan kennamu. Qormaanni kompiitaraan kennamu kana irratti barattoonni maal barbaadu gargaarsa barbaada jechuudha. Qaama qormaatas kennuudhaaf dhufu sanirraa gargaarsa barbaada jechuudha. Maaliif hariiroo yookaan relationshipin isaan kompiitara wajjin qaban less ta'uu irraa kan ka'e jechuudha. Unlike last year yookaan akka bara darbee miti. Bara kana ammoo barattoota muraasa qofaaf gargaarsi barbaachisa malee barattoonni baay'een maal ta'e jira jechuudha related ta'e jira jechuudha. Kunis maali manneen barnootatti barataa yookaan qormaata fudhachaa turan irratti leenjiin garaagaraa kan namaaf waan tureef bara kana maali jechuudha hariiroo gaarii qaba kompiitara wajjin jechuudha. Kanaafuu bara kana barattoota muraasa qofaaf gargaarsi barbaachisa kan jedhu jechuudha. Hiikaan isaati A. Money. B. A few. C. Most. D. Little. Asumatti unlike the last year akka bara darbee miti. Maali asirraa amma gamana yoo dhufte last year jalaal last year we helped almost everyone in the class. Irra caalaa barattootaatiif yookaan barattoota kilaasii keessa jiran hundaaf gargaarsa kennaa turre bara darbe. Garuu bara kana akka bara darbee miti. Bara kana maali barattoota muraasa qofaaf kennuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu maal ta'a few ta'a jechuudha. Few barattoota muraasa qofaaf yookaan nama tokko nama lama sadii nama muraasa hin caalle jechuudha. Kilaasii tokko keessatti namoota hangas qofaaf gargaarsi barbaachisa malee baay'een namoota hariiroo gaarii kompiitara wajjin qaba akka nama jeeti jechuudha yaadni isaa. Kanaafuu the correct answer is few ta'a. Gara gaafii 37ffaatti yoo deemne we should be involved in sport activity to keep blank fit and healthy. A. Oneself. B. Ourselves. C. Yourselves. D. Ourselves. Kanaafuu maal jechuudha ispoortii keessatti hirmaachuudhaan maal gochuu qabna yaa wiin kun maal nutti hima ergaa gaarii nu dabarsaa jechuudha. Wii nuti dubbatu jira jechuudha. Nuti maal keessatti hirmaachuu qabna jechuudha. Gareen tokko fakkeenyaaf namoonni baay'een tokko gaafa waa'ee isaanii dubbatan yookaan wantoota isaan barbaachisu gaafa ibsan nuti kana jedhanii ibsanii jechuudha. Kanaafuu wii kan jedhu kun maal jechuudha objektiiviin wanta isaaniitiin maal goote jechuudha ourselves dha jechuudha. Fit and healthy fayyaa keenya eeguudhaaf maal gochuu qabna nuti jechuudha. Kan nuti yookaan kan nuti kan ibsu san jechuudha objektiiviin san maal ta'e jechuudha ourselves kana ta'a jechuudha. Kun maali ourselves wiin kun gaafa objektiivii isaa barbaannu ourselves dha jechuudha. Fayyaa keenya yookaan cimina qaama keenya yookaan orgaanii keenya eeguudhaaf ispoortii keessatti hirmaachuu qabna. Eenyutu hirmaatu qaba nuti jechuudha. Nuti kan jedhu kun waan ta'eef ourselves kan jedhu ta'a jechuudha. The correct answer is B ta'a. Gara gaafiitti aanutti deemnaan faana bu'aa viidiyoo laayik gochuun dagatinaa hiriyoota keessaniif sheer godhaa.